Ashamaa harka fuudhee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii akkasumas immoo namoonni biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii biyya keenyaaf nageenya hawaa adaraa keessanii waaqayyotti deebinaa waaqayyo nuuf kadhadhaa isiniin jedha kan waaqa walaaltaa illee waaqatti nu deebi'a adaraa rabbi mee waaqni illeen biyya keenya nagaa nuuf haa godhu adaraa keessanii namoonni sooshaal miidiyaa irra teessanii baga ta'e baga akkas ta'e kan jettanis adaraa keessan biyya keenya Itoophiyaadha. Walumaan haa jajjabeessinu sabaaf sablammii keessa jiranis immoo haa kabajnu isiniin jedha. Walumaa galatti jechuudha. Kana hin dagatina. Har'a garuu appilikeeshinii haaraa isinii qabadhee dhiyaadhee akka itti gammaddanii abdiin qaba. Akkasumas immoo warri fooloowarsii hin qabne TikTok irraa akka kanatti fayyadamtanii fooloo keessa yeroo gabaabaa keessatti guuttatan abdiin qaba jechuudha. Mee karuma appilikeeshinii isin fudhadhaa baay'ee turuu hin barbaadu. Karaa appilikeeshinii dhufneera pileestoorii seenneerra. Ani buuseen jira waan ta'eef open jedheen seenaa. Egaa amma loogaa utii beeyta isin agarsiisa akkamitti akka galmooftan dursee jechuudha. Galmaa'uu qabdu akkamitti akka galmooftan isinitti agarsiisa. Iddoo tuqaa sadiin kana tuqxaniitidha loogaa utii baatu jechuudha. Ani loogaa utiin baa ofii kiyyaaf loogaa utii beetanani akkamitti akka ta'e isinitti agarsiisa malee isin yeroo isin ofii keessanii galmaa'uu barbaaddan akkamitti akka galmaa'uu barbaaddan isinitti agarsiisuuf jechaadha. Ani ofii kiyya galmaa'eera. Saara Laggasaddaan jedheera. Baneera. Idduma qabxii duwwaatti isinii dhuftu sanii idduma sanitti maal gochuudha? Akkaawuntii keessan itti guutu jechuudha. Akkaawuntii TikTokii keessanii ittiin bantan sana irratti guuttanii isuma fayyadamuu jechuudha. Fakkeenyaaf ana maasitti qabxii 17 qaba. Qabxii 17 asitti amma nama 5 argachuudhaaf fi qabxii 60 guuttachuun qaba. Nama 30 hon barbaadu yoon bituu barbaadu doolaara 10 nan bitaa maaliifi doolaara 2 nan bitaa maaliifi kun immoo 5% seelii godhameeti jechuudha yookaan gurgurtaarra jira jechuudha. Doolaara nama 300 argachuuf fooloo 300 argachuuf jechuudha. Namni 300 akka fooloo sin godhu yoo barbaadan doolaara 10 kaffaltanii parsantii 65 gadi bu'ee isinitti gurgurama jechuudha. Akkasumas immoo nama 35 yoo barbaadan asitti qabxii 300 yoo qabattanii 35 sinii ta'uu danda'a. Haaluma kanaan jechuudha baay'ee salphaadha jechuudha. Ani dursa fooloo meeqan qaban ture. Egaan immoo appilikeeshinii kanatti fayyadamee fooloo meeqa argadhe kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo iskiriinshotii bilbila keessatti qabadhee taanani isa isinii fiduu deeme jechuudha dursee. Amma kun olaal asitti yeroon dura jalqabu meeqan ture? Fooloowwangi 20 fi fooloowarsii 22 fi laayikii tokkoon qaban ture. Tole guyyaa afuriin booda immoo fooloowwangi 50 fi fooloowarsii 54 laayikii 39 qaban ture. Deebisee tanan unfollow godhee maal akka ta'e isinitti agarsiisa ammas kunoo isinitti mul'ata. Amma immoo fooloowwangiin ani 50 qabu sanii deebi'ee unfollowing godhee 18 taasisee itti aan immoo fooloowarsii 300 fi 24 laayikii 100 fi 13 taasise. Tole ka har'a immoo meeqarra ga'e kan jedhuun isinitti agarsiisa. Wanta inni irraa fayyadame. Ani TikTokii hin fayyadamu ture eegan buusee yeroo gabaabduu keessatti gabaabduudha. Akkasumas viidiyoo baay'ee hin qabu akkuma argaa jirtan kana. Mee amma karaa TikTokii kiyyaatiin seenee isinitti agarsiisa.
Followersii meeqan qabmee profaayilii kee keessa galee ilaala. Followersii meeqan qabaa 428 fi laayikii 184 qabaa jechuudha. Mee amma karaa appilikeeshinicha isanitti isin fudhadha. Balleessi kanas balleesseera. Bilbilee guuteera waan ta'eef mee sanuuf. Akkuma isinitti agarsiise duratti jechuudha. Akkuma isinitti agarsiise amma iddoo kanatti hagan qabxii 60 guuttadhutti namootaaf kennuu hin danda'u. Akkasumas immoo kana malees Instagramii hojjechuu barbaaddan Instagramii immoo hojjechuu barbaaddan followers Instagramii yoo barbaaddan maqaa Instagramii yookaan account Instagramii san asirratti guuttachuu qabdu isiniif kenna. Asitti iddoo qabxii yookaan immoo fakkiitti TikTokii kana Instagram isinii kenna. Akkasumas Twitteris kan barbaaddan YouTubes kan barbaaddan iddoo kanatti jijjiirame isinitti hima. Akkasuma maquma ittiin galmooftan sanii seenuu qabdu jechuudha. Kan biraa akkaawuntiin kun kan nama gammachiisu deelii qaba. Guyyaa guyyaadhaan kan galtu qabxii otoo siin hojjetin fakkeenyaaf ani guyyaa tokko keessa guyyaa duraa inni eegalu 30 fudhadhee guyyaa lammaffaarratti 50 fudhadhee guyyaa sadaffaarratti 30 guyyaa afuraffaarratti 60 guyyaa shanaffaarratti 30 guyyaa kaleessaa jechuun ja'affaarratti 50 har'ammoo jechuudha. Har'ammoo 150 fudhadhaa jechuudha. 150 fudhadhe jechuun nama 10 followers taasisee jechuudha gabaabumatti. Egaa isa abbaa 150 kana fudhachuudhaaf kan hafu sa'aatii 5 fi daqiiqaa 58 fi sekondii wayiidha. Left jetteetti kan naaftu. Tole kaa galgala na fudhadha. Itti aanee immoo bituu yoo barbaadde isiniin jedha. Haala kanaan teessise. Warqii yookaan immoo koointii 2,500 doolaara 10 biti jedha. Koointii 500 doolaara 3 biti jedha. Koointii 5,200 doolaara 20 biti jedha. Koointii kana warroonni kana bituu namoonni kana bituu dandeessan namoota baankiidha. Hisaaba yookaan immoo akkaawuntii baankii qabdan yookaan immoo kireediit kaardii kan qabdan isa kana bituu ni dandeessu jechuudha gabaabumatti. Anama bituu sin naqu ofuma kiyyaaf hin dadhabee dhufee itti hojjedhee ofuma kiyyaa argachuu barbaada waan ta'eef iddoo kanas seenaa heerti kan jettu taanaan hojjedhame. Maaliif tarii naaf galeera follow ofumaaf jijjiira. Fakkeenyaaf heerti yoo jiraate yoo raayikii godhii barbaade heerti isinii fida. Yoo follow godhii barbaade immoo follow kan jedhu isinii fida jechuudha. Anamma inni naabanutti hin eegu maaliif tokkoffaa ammas follow godha. Ammas follow godha. Sa'aatii isiniif qaba. Sa'aatii qaba. Fakkeenyaaf amma follow yookaan immoo laayikii godhee alatu yookaan immoo yeroo dheeraaf gochuu hin danda'u. Duubatti na deebiseet sa'aatii amma kana eeginaan jedhee daqiiqa lakkoofsisaa jechuudha. Duubatti deemee akkatti lakkaa'u isinitti agarsiisa. Maaliif salphaadha dafee hojjetee isinitti agarsiisa. Inni wanta kennametu jira seera qaba jechuudha wantichi seera qaba. Seera sanitti fayyadamuun dirqamaa jechuudha gabaabumatti. Fakkeenyaaf
qabxii 60 guute taanaan akkamitti akka hidhuu dandeessu isinitti agarsiisa. Baay'eetaniin hin bittu jechuudha wantichi hin bitama. Namni followers 5 barbaade taanaan qabxii 60 kennitee fi followers nama 6 argachuu dandeessa. Nama 5 argachuu dandeessa. Duraalee nama 4 ture. Torbee kana garuu eeganani jalqabee dabalee jechuudha gabaabumatti. Seenaa jirrame. Carraas inni ilaalamaa akka taate. Tolega kana keessa nambaa aan fakkeenyaaf cufuuf jira jechuudha. Isa kana laalaate taanaan cufuuf jira jechuudha. Anama follow gochaan jiru kan nama maaliif akkana caalaan isin barbaadu gabaabumatti isinitti hima. Isinillee kana barbaaddu. Namni akkana caalu waan hin barbaanneef follow hin godhu jechuudha. Duubattan deebi'a. Mee amma yeroon isinitti deemaa jirti waan ta'eef as keessaa bayeetiin ifama. Akkamitti lakkee hojjechuu dandeenya yookaan immoo guyyaa guyyaan kan galuun jira. Isinitti agarsiisin toonatti fakkaate kunuun asitti deelii kan jettu isinitti agarsiisin ture. Amma immoo lakkii coin kan jettu tana isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf qabxii 10 fudhatti. Qabxii 10 fudhatteeti go coin isin jetti. Kunuun amma go jedhaniira. Inshallah lamarra dhaabbattu lamarra dhaabbatti kasaree jechuudha. Mina laalesatti aanu. Ana carraa hin qabu dhugaa isinitti himu jennaan. Carraa hin qabu argitan taanan carraa hin qabu. Carraa hin qabu waan ta'eef mee duwwatti deebi'ee tanaan ishii firii eerni san hojjedhee isinitti agarsiisa gabaabumatti jechuudha. Laayikiin godhaa. Following godhaa. Follow gochuu ni dandeessu. Follow gochuu ni dandeessu. Ani garuu godhu isiniin jedheera dhiifama naa godhaa. Maaliif akkanumatti argachuu waan danda'ameef following gochuu hin barbaanne. Tolika. Nama 60 taasiseera. Nama 60 meeqan taasisee kunoo iddoo kana seenettanan dhiifama. Iddoo kanan seena. Iddoo kanatti baay'in jedha. Baay'in. Argitaniirtu baay'in kan jettu ta'a. Kunoodha. Baay'in. Duwwaa taate amma iddoo kanatti. Argitaniirtu hubattanii duwwaa taateetti jechuudha. Deebi'ee amma TikTok keessa seenetu isinitti agarsiisa. Nama meeqatu naaf dabalamee har'a kan jedhu seeneta isinitti agarsiisa. Kunooti. Otuma irraayuun bahin dabalamu qabeera. Battalumatti dabala jechuudha. Duratti meeqa akka ture isinitti agarsiisin ture miti amma misiin ilaalla. Dirqama duubatti deebi'uun qaba. Kunoo nama 5 dabale. Argitanii? Nama 5 dabaleera jechuudha. 7 ta'ee jira. Isinii galee dabalee jira. Dabalee jira jechuudha. Kunoo dabalee jira. Akkamitti dabalee ilaalla. Kunuutti dabalee jira jechuudha gabaabumatti. Laayikiin illee dabaleera. Nama 12 ta'eera jechuudha. Duratti nama tokko qofa ture. Nama tokko qofa ture. Amma garuu dabaleera jechuudha. Kanaaf itti fayyadama irraa argadhaa isin jedha ofii kiyyaaf waan itti fayyadamee irraa argadheeffan isinitti hime. Wanti ani itti hojjedhee irraa argadhe tokko immoo itti fayyadamaa isin jedhee isin dabarsuu kooti dirqama kooti. Isinis immoo waan ani itti fayyadamee irraa argadheef itti fayyadamaa isin jechuu barbaade tanani. Itti fayyadamaa isin jedha gabaabumatti jechuudha. Namni tokko waan irraa barate irraa nama biraatiif qooda. Kanaaf sheerii walii gochuu isin maaliif waliif qooduun waan gaariidha. Waliif qooduun aadaa keenyadha. Waliif qooduu qabnaa jechuudha.
amma haalli tiktokii kiyyaa kana fakkaata mee guyyaa lamaan sadiin boodamoo maalirran gaha kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadhaa jechuudha gabaabumatti laayikii illee yoo barbaadan laayikiidhaaf illee hidhuu ni dandeessu laayikiidhaaf illee hidhuu ni dandeessu akkuma isinitti agarsiisanii appilikeeshinicha isaa isinitti meera appilikeeshinii maqaan isaa kunuuti iddoo kana jira. Inni kunillee jira isinitti agarsiisan kan isaa akkam akka ta'e haaluma bifuma tokkoon hojjeta garuu haala kanaan hojjedha jechuudha appilikeeshiniin kana fakkaata. Kanaaf isa kana likes kan jettu kana buustanii akka itti fayyadamtan abdiin qaba akkasumas immoo chaanaalii kana laayikii sheerii gochuu hin irraanfatina akkasumas immoo yoo namoonni maatii kiyya taatan ija koo keessa siin godhadha isinan jaalladha isinan kabaja namoonni maatii kiyya ta'uu barbaadan immoo like share subscribe gochuu hin dagatina isinin jedha hanga sagantaa biraa viidiyoo biraa kan irraa baradhee jedhee ani irraa baradhee nama biraas barsiisuun qaba kanan jedhu qabadhee hagan yaadutti bye bye.